يا رب ارحمني يا الله موت الجقاري قلتك يا إلهي بكيتين الرقين يا رب ارحمني يا الله موت. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا في دوتوتا channel عائشة ورجل الترجمتنا أكمل نقاطفني فيا كيسني بكون زفتن نقاط رمني ربي سبرازراتو إيجا كاوروني نخرطفا جرتن وروني كومنتينا خايتن شرنا قوتن نججبيسا جرتن هدي كيسنو هدو تكنا بقلتو ما سنجرا لوغا قلني كيسان أفاني نفسمو هدو تكن إسن قلتي فتح سنجرا ملي كسمت تتفوفني ولا ججبيسينو والبرحة ربنو سنجرا بوليين كيا إذا كان اللي ديبي فيديو حاران دفيت نينجرا فيديو كان موديل كما قدومات تجي فتلا سنينجرا بيران كوتينا فيديو كان حق قدومات تجي فتلا يا دكسني اللي كومنتي جالنا بريسا سنينجرا بوليين كيا فيديو عجائباتي غافي ديبي عجائبا نموجين كوجه ليلا إذا كان غافي كان حق قدوما إلى لاتي سنس يا دكسني تكنا سنينجرا وان كيري حجتشوني جباتا يروح الدوجة شورا باي وان كيري الرتهن رمانو yoo waan keerii gadhiifnes waliifin ilaallu jechuudha. Maal gadhiifte jenneetuma wannuma kolfaa barbaannaa bakkuma taphaa barbaannaa bakka haalli keessa jiru waan baay'ee nama jibbisiisu akkasuma waan baay'ee nama gaddisiisu tokko egaa kanarraa ufaa'ennu jechuudha. Lubbuu teennaa haga danda'amteen haadatti goonee bakkee isiin deemturraa deebisuudha qabnaa jechuudha. Lubbuu teenna tana bakka oolluu fi bakka seennuu fi bakka baanu hundayyuu nu'u kan lubbuu teenna tana taquxaaxaree deebisuu danda'u jechuudha. Bakka badduu isiin dhaxxurraa kan isii deebisu numaa jechuudha. Yoo nu sammootu lubbuu keenya kana gadi hin qabin karaa khayrii keessatti isii gadi hin qabin nuti bakkeen kun nammalu jennee karaarratti isiin deebisin namni lubbuu teenna karaarra nu deebisu takkas hin jiru. Lubbuun teenna tun haada keessaa nuun baate halaakatti nu oofti jechuudha. Rabbiin nun halaakinii nama khayrii hojjetu rabbiin nu haa taasisu isiniin jedha obboleeyyan kiyya. بسم الله وبليان كيا غرغافي كيا تتسين دبرسا غافين كيا اللي مال جتي مكان ارغما ربي صلى الله عليه وسلم هنگا ابا شنيت يوكين هنگا ابا فري يوكين هنگا ابا جات وان بيكتو همي اينو مكان ارغما ربي صلى الله عليه وسلم جتي غافين كيا مكان ارغما ربي اينو من بيكو مينا دي بيسا ردفتوتا كيا يا الله صلى الله عليه وسلم من بيكو مكمتا اينو نقرقار تاري هردفتوني كي نقر كارون ملالي يو يادت دين ديبسا لا يادت ديجرا مكان ارقما ربي صلى الله عليه وسلم مكان ارقما ربي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كعب صلى الله عليه وسلم الحمد لله أرقى ديتني انترا يا رب الحمد hordoftoonni kiyya kan beektan yoo dogoggore na sirreessaa yoo beektan ammootu dhageeffadhaatii salawaata ergamaa rabbii irra buusaa. Tayyib gaafin ittaantu maqaan haadha rasuula keenyaa hoo eenyu sallallahu alayhi wasallam. Maqaan haadha rasuula keenyaa Aaminaa binti Wahaab sallallahu alayhi wasallam. Maqaan haadha rasuula keenyaa Aaminaa binti Wahaab. Tarii yoo namni tokkollee yoo irraa fayyadamuus baattanii ergamaa rabbii irratti yoo salawaata buuftan anaaf ammoo gammachuu guddaadha jechuudha obboleeyyan kiyyaa. Akkuma itti fufetti jira obboleeyyan kiyyaa ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam gaafa Khadiijaa fuudhan umriin isaanii meeqa? Khadiijaanoo umriin isii meeqa radiyallahu anhu ardaahaa ummal mu'miniina jetti gaafiini. deebiin isaa ergamaan rabbii gaafa Khadiijaa fuudhanii umriin isaanii 25 sallallahu alayhi wasallam. Khadiijaa radiyallahu anhu ardaahaa gaafa san umriin isii 40 jechuudha. Wallahu aalam. Ya rabb alhamdulillah. Khadiijaan gaafa ganda duniyaa irraa godaantu amata meeqa? Meenaa deebisa. Deebii Khadiijaan gaafa ganda duniyaa kanarraa godaantu umrii isii amata 65 radiyallahu anhu ardaahaa. Nagaafi rammanni isirraa jiraatu ummal mu'miniina
warra karaa isaanii qabatu rabbiin nu haa taasisuu isiniin jira obboleeyyan kiyyaa. Gaafan ganda duniyaarraa godaantu umriin isii amata 65 yaa rabbal hamdulillahi. jira. Gaafii tana ammoo isiniif hojii manaa isinii taasisa jechuudha. akka deebistan abdii isinirraa qaba. gaafa Khadiijaan duutu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam isaan umriin isaanii meeqa jetti gaafii tana ammoo isiniif dhiisa. hundi keessanuu koomentii jalatti aan deebii garuu otoo isinii deebisuun hin danda'a garuu mee qormaataaf isinii kenneetiin jira. gaafii tana akka koomentii jalatti warroonni viidiyoo kana dhageettan akka deebiftan abdii isinirraa qaba isiniin jira obboleeyyan kiyyaa. awwala namni ergamaa rabbii dhugoomse eenyu sallallahu alaihi wasallam من هي صدقت النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت به كالرسول ربي نتي أمنت جرني أينو رضي الله عنه وارضاه. ربي نسيرها جالتو نمني إرقما ربي أول إسان التأمني نمني إسان أقومسه خديجة بنت خويلد رضي الله عنه وارضاها. يا رب الحمد لله. hayyee kabajamtoota kiyyaa gaafiin kiyya akkuma itti fufee jira. turtiin keessan haga dhuma viidiyoo kanaa nafaanaa ta'uu isiniin jedha. laayik sheer sabiskiraayib gochuun dagatinaa. salawaata illee nabii rabbii irra salawaata buusuun dagatinaa. yeroo hedduu salawaata buusaa isiniin jedha garuu salawaata buuftanii maal akka ta'e hin beeku. salawaata buusaa isiniin jedha. gaafiin kiyya ammas gaafii 5 qabaa jechuudha. gaafii 5 keessaa sahaabota kunnan jannataan gammachiifaman keessaa 5 maqaa isaanii nu waamii osoon dogongorinii yoo dogoggorte ammoo qixaatii qabdaa jedha gaafiin kiyyaa. egaa turtiin keessan agaruma viidiyoo kanaatti nafaanaa ta'uu sahaabota kunnan jannataan gammachiifaman keessaa 5 maqaan ni waama inshaallah bi'iznillaa rabbiin na haa gargaaru. tokkoffaa irratti Abubakr Siddiq radiyallahu anhu wardaa. lammaffaa irratti Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wardaa. sadaffaa irratti Usmaan bin Affaan radiyallahu anhu wardaa. arfaffaa irratti Aliyyi ibnu Abii Xaalib radiyallahu anhu wardaa. shanaffaa irratti Xalhaa bin Ubeydaa radiyallahu anhu wardaa. deebisa jedheetinii yaada alhamdulillahi rabbil aalamiin. egaa kabajamtootaa fi daawwattoota kiyyaa qophiin kiyya guyyaa har'aa kana fakkaata. viidiyoon kun isinillee akka isinitti tolu akka isin gammachiisu abdii isinirraa qaba. yoo isinitti tole yaada keessan koomentii jalannaa barreessaa. laayik sheer godhaa sabiskiraayib godhaa. rabni kenna waan khayrii haa dubbatu waan khayrii irrattis walaa kakaasnu. fitnaa yeroo ammaa kana jalaa rabbiin najaa nu haa baasu isiniin jedha obboleeyyan kiyya. bakka jirtanii rabbiin isin haa tiisu. rabbiin yaada muraada keessanii isiniif haa guutu. haga inshaallah qophii biraatiin viidiyoo nyaataallee samoona kana isinirraa tursiise nyaata hedduu kadalagee qabu kana garuu isin biraan gahuu hin dandeenye. haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. nagaatti.